Oromoo ke Affaar Somaalee nan TikTok. Lafti kuushii dikanga Afrika. Awwajabeeffannu hunda teenya takka. Akkasitti obboleeyyan dhiiga biifti teenya takka. Walilolu tasuma, walilolu konkuma, walilole saka. Walilolu konkuma, walilolu konkuma, walilole saka. Oromodaa lasha kush, Somaaliyaa darumai. Harla miidiyaadhaa qophii addaati kan qabannee isin dhiyaannu ta'a. Qophiin addaa kan isin qabannee dhiyaannu manguddoo keenya. Maqaa keenya? Abdulqaadir Waayyuu naan jedhama. Abdulqaadir Waayyuu gaafiif deebiidhaaf kan dhufne gaafii wantoota addaati kan sirraa barachuu fi akkasumatti daawwattoonni keenya kan iddoo garaagaraa ta'anii nu daawwatanillee sirraa akkasumatti walumaanuu baranneeti kan abdannu. Egaa gaafiin si gaafadhus gaafii kuushii. Kuush dhala kuushii ilmaan meeqa dhalame kuush? Kuush kan dhale sadii innis mataan isaa jechuun dhala hindiirraa innis hindiirraa kan ta'e sadii dhale sadeen keessaa Sawaahil, Hawusaa, Xibbo. Sadeen kana dhale jechuudha. Sadeen kana keessaa mee Oromtichi yookaan abbaan Oromtichaa? Abbaan Oromtichaa Xibbo jedhaniin. Xibbo. Xibboo mee meeqa dhale? Xibbo lama dhale. Lamaan? Booranaa fi Bareentoo dhale. Xibbo. Xibbo Oromtichi dhale moo? Oromoo jechuun maqaadha malee yookaan afaani malee abbaan Oromoo Xibbo jedhani. Xibbo jechuun afaan Oromtichaatti dubbatamu kana Oromoo jechuun waan nama miti. Afaani. Afaani Oromoo jechuun. Galatoomi. Meeqa dhale? Inni wani dhale lama dhale yeroo. Lamaan? Lameen Booranaa fi Bareentoo. Booranni mee akka biyya keenya keessatti Booranni eessa qubateeti Bareentoo eessa qubate? Booranni hangi qubatu kudha lameen Booranaa keessaa cinaan Afrikaa keessaa. Cinaanis Oromiyaa keessa jira. Kun Bareentuma. Bareentuminis hanga biyya Soomaaliyaa jedhamtan ilaa Jibuutii, Eertiraa, Oromiyaa amma jirtu tana ilaa Sudaan hangana faca'an jiru. Oromoon waa akka amma uummanni jiru miliyoona 50 sagaltamii 80 toora kan seenan. Dhaltii Oromoo jechuudha. Hangana afaanumaan jedhanii 40 fi 50 malee miti. Somaaliinis Oromoo, Anfariinis Oromoo walummaan Itoophiyaa kana qubataa wanni nuun adda warra nuun addaa yoo taate malee hangi kaan Oromoodha. Egaa hawaasni garaagaraa akka nuti beekamutti amma dhala Affaarii fi Somaaleedha kun ilmaan kuushii obboleeyyan Oromootii waan jaamutu jira. Akkuma dhaga'amutti xiqqaallee jaatana jechuudha. Kana mee akkamitti nu baasta Affaar Somaalee kun eessaan obboleeyyan? Obboleeyyan miti nuummaa dhale Oromoodha. Kuush sadeen kana dhale sadeen amma maqaan isaanii seeqata isinima himdhaan hanga numa ilmaan kuushii. Isaan kun Somaaliinis keessatti Hawwiyyaanis Samarroon Isa ilmaan Oromooti. Hawwiyyaanis jaheen Hawwiyyaa dir jedhaniin dir erer tiyyoo jedhaniin. Kanaafuu kuush hin dhaqan isaan Oromummaa dhala Oromoo keessaa turan ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromooti jechuudha. Ilmaan Oromooti. Daawwattoota keenya waan hedduu hawaasa keenya dhibaa kan jirudha. Egaa Affaar Somaalee kun obboleeyyan Oromooti ilmaan kuushii kan jaamuun beekama. Egaa amma immoo kunoo manguddoon keenya namni seenaa fi seenaa sirriitti beekan keessa nu ibsaa kan jiranidha. Noortofa. Kanaafuu ilmaan kuushii sadiihumaa jarreen kana qofa miti wanni Oromoon dhala. Ilaa biyyattii gama kibbaattis kan akka Kambaataa, Hadiyyaa, Sidaamoo, Hawaasaa jarreen kun hundi warji kanneen hundi Oromuma seenan malee kuushin dhaqan. Oromumaadha. Takka jiran biyya Arabaa irraa dhufan fakkii warra Iraanii fi Kurdistaanii fi Turkii irraa dhufan ni jiranii sanbalilatti irraa dhufuna. Haa ta'u immoo amma ilmaan kuushii sadeen keessaa jaruma amma maqaa isaanii tuttuqane kana Somaaliinis ilmuma Oromooti. Anfariis isinis Samarroon yookaan Guruusi warri kunillee ilmaanuma Oromuma seenan malee kuushuu tuqan ilmaanuma keenya jedhu.
أماري اللي أمارة قراج أماري قراج يوم فلا شوان انتهين أمارة كذا إنسان بكشني تدعو له مرابطة بي نجار منزه مارقص بيعمل جرّهم إنسان وكان كيسا هو أدان يوحنا مو كلامي تاني أدان بيسه أماري قراجي إني كوشو ما تشوفه مرة ما وريش لا أرمو سينا جام وصل ما مقاي ثاني لميله أما سيلا كوانا كيسا بوفانيس سيدامونيس أواسا كامباتا هدية أنوار أنويك جرّين كون ورجين أرمو سينا بالينا أدان لني الدنيا يروح garu hangi oromo senu hanga ma amfari isa wali ya baikon oromo ti dalam male fuji dalam fuji fa ya baikon umri oromo tora mata kun sajidi kita ya baikon amata ni pa abu da sajidi ni as wartu da di hadan modal enya gababta ya baikon duba anaka sa kursi kanaka somali isni Amfarin amata hangi sida ko hinden dahani kana ko isan kon oromo mase me wae borona fi barento ti sida ba boranne so kubate boran torrente so kubate me atanu bas boranni wallanga jimma matu el babur barenton mo shawagat hararge wallo arsi bale hangana ko bata borani amma kuma jiru kana borani ma wallan gafi maca tulama wara jani gosa maca tulama rai akese shawa wallanga jimma borani hangana ko batale man boranti cha garumon dala oromo matin wa kaisa ska ko tuni jiru wal kaisa wal tidaju ni jiraju durif wan barwar ban ilman borana parento المان أورم تجاهل شو نوينا ساكو كبتان خبيه خوف خم بين النجرة أكسمت دعوته خينا كان إنتو غرغرة تاني ودا وتي فيلي برنو تفوتا تاجي تاني تاجي لوجا تنتظر نوتا يا لوجا هاتو بوراني بقول رامز بوروندي أوغندا تنزانيا مالي بلا موريتانيا هنگنا فجاني كبتان يجوا المان بوران تجاه كون سواحل ته كونيس أوسا كونيس أرسنال دي أفريقيا ورفاج بيجي أفريقيا كذا دي أكيد كوباتة دمادني كوباتة تجيله أمامه سوني أورمول يو ولي كتوته كان وكاو تراته أفريقيا سنة أفريقيا جنانو أورمول تجيله يرو أمان سنة سلات إنتل لفين نمي واقع تجيله جراته أفريقيا تجنان أورمول مدرجة سر برا أكا سينار هذا كنيوتي متى هذا ماله أكسوتي نوتيس كا dalam malam apa tu? Mengkutu nudro lepas full tikhana beri dayne sena kagari takawan tabewan jurukhana, wan berefamela jurukhana, bercu kamera jecu dah kaje tu nutis gara-gara email siberan bos. Ega akasmati dawatnya kayaknya kan itu gara-gara jeratan ini baru tu kita tahap jenis di kanan tu, walaupun wan pergi wan kita nu berbagi sedikit. Juga balina tahap, balina tahap na orang biji. Hato homo orang mau econ umat kita, umat gafa Afrika kan nanti, itu mina kabu. Koloni ganda Ethiopia tu umat akan ada pada di tarikh khazani di Yohan mo Sina sani balle samale Afrika kai satti umat akka afan sawahil wara tubat wara afan hausa tubat Nigeria yo ikati akala koisa umat na Nigeria sani gadin ta oromo yo sila hangira katigorome ka amarome ka anfarome ka arabome كسيت أدم فوفج أنا قبل حالة قبل مرة سنتو سنة في جماله ومنو كنا متوقدا إن شاء الله يورب بيجي هنگا كافي أفريقيا كوبتو إنجلس هيد مقابلان نما عربوني اللي خيسة كولو كوبتاني جراني أكا سوماليا خيسة أكا عربات ولي أورو ممتني خيسة ولي عربات راسين نجراني هاتو هم ولي إمام كوش جدا كون إمام كوش نمو مسجد Egan dawato da kayaknya ga wae push ilaji seti ga dalam push kan rati sati dalen unjan nunggu ni kalau satien push dalam rakun kan ada nunggu sangkana satien kan ega satien kan ras tabu itu tipo orang tidak dalen tipo kan rakas ni tiga ham kita tu kopas dekat ni ega hangga kita alam kan sudah jalan tu tiga jenna kan dawato da harla menjadi Oromonote kushite Somale daf dinamiti Somale norte kushite Oromo daf dinamiti Nudi kushatik Nudi
kushatik anagu kushatik anagu kushatik we are kushatik we are kushatik nahnu kushiyin nahnu kushiyin Yeah, we live together forever. We are not separated by other. We are not enemy to each other. We are sister and brother, man. Tell them, sing Bona, yeah. Hadiya kan bataf sidama, iman kushta ukel sidama, iman tishina shawi fagau, damsi okolu mai sinagau.